Fuuni akkamitti daawwattoota KDSD viidiyoon biraa kan inni irratti naqabdee dhufe akkamiin Amaarik kiiboordii fayyadamnaa kan jiru kunis yeroo baay'ee Microsoft Word keenya bannee yeroo fayyadamnu Ingilizኛ ብቻ ኦፕሽን ነው ዳችሁ kan English so Amaarik akkamiin fayyadamnaa kan jiru fakkeenya Microsoft Word yeroo bannee ኦፕሽኒ Amaarik kiiboordii hin qabu jechuudha Amaariffaan barreessuu danda'u jechuudha Ingiliffaa malee so isa kana mee akkamiin Amaariffaa fayyadamnaa kan jirudha kana jechuunis maali Amaarik kiiboord jennee amma fakkeenya barreessine option Ibrahim qabu jechuudha kan Ingiliffaa malee so kana gochuudhaaf application garagaraa jira kan software garagaraa jira yeroo baay'ee namni kan beeku power gizi jechuudha ana kan ara qabdee dhufe immoo keema kan jedhamu jechuudha meeshaa kan akkamiin akka download goonu sin garsaa na waliin tura so kana gochuudhaaf maal goona Google browser keenya ni banna ergasii yeroo sinnu mee power gizi amman yeroo baay'ee namni power gizi 2010 beekaa jechuudha maaliif jennaan isa kanaan yeroo baay'ee Amaarik kiiboordii fayyadamaa jechuudha so isa kana jechuudha power gizi kana kun amma obviously yeroo hunda you are familiar with kana jechuudha yeroo baay'ee namni kana waliin familiar jechuudha inni kun aariyaamte jechuudha so garuu viidiyoon irraa kan ibsadde dhufe so kanan ta'in kan biraa jechuudha kan wordii garagaraa fayyadamu fakkeenya inni kun wordii 2016 irratti hin hojjetu jechuudha so kiimaaniin 60 90 ni hojjeta jechuudha saniif browser keenya bannee kiimaan jennee search haa goonu jechuudha so kiimaaniin kun maal jechuudha Amaarik keyboard jennee search goona jechuudha kiimaan Amaarik keyboard kan jiru search goona jechuudha ayya Amaarik keyboard zeemal goona search goona jechuudha isa kana research goona interface kana display ni godha isa jalqabaa kana filannaa jechuudha kiimaan for Amaarik kan jiru kana ergasii sana irratti kilik jenna sana booda interface kana nu fida jechuudha so yeroo interface kana nu fide kiimaaniin keenya kana jechuudha akkuma power giziidhaaf option isa jiru isa kanaaf kana jechuudha so kana jechuudha so maal goona jechuudha isa kana mee download haa goonu isa download na kan jiru kanarratti option irra kilik jenna ergasii interface itti nu fida jechuudha interface itti san eeggannaa jechuudha hanga display godhatte jechuudha kun kan depend to connection keenya irratti jechuudha so kan nu fida jechuudha sana booda install keyboard kan jiru kana so isa kana irratti kilik jennaa jechuudha maaliif jennaan isa kana jechuudha option itti download godhuu dandeenyu akkuma argartan isa kana dura arrow itti akka jira kan qasti kana irratti kilik jettanii jechuudha gama dura kanaan akkuma argartan isinitti mul'ataam isa kana irratti kilik jettan al tokko gizee kilik jettan garagatii kanatti maal godhaa jira jechuudha download godhaa jira jechuudha so kana jechuudha setup keenya download ta'e jechuudha kan software keenya so download ta'e jira jechuudha sofi kana irratti arrow kana irratti kilik jenna san booda show in folder kan jiru kana irratti kilik jenna jechuudha application argachuudha kan setup argachuudhaaf so kana jechuudha setup keenya setup kana mee akkamiin akka install goonu isin garsiisna jechuudha san right kilik jettan san booda copy goona mee isin garsiisuu jecha desktop irra haa geessu jechuudha asitti isinitti mul'atu normal isirraan goonuu dandeenya garuu mee asirratti paste haa godhu jechuudha desktop irratti so setup copy is exploring jaani so kana jechuudha setup jechuudha kana application kana jechuudha kiimaanii so isa kana maaliin godha isa kana running godha jechuudha computer kiyyaratti kana jechuunis right click jechuudha sirratti san booda run as administrator option jetturan deemee run jaani jechuudha sanitti mul'ata san booda run as administrator so ergasii application kiyyachuun maal ta'a jechuudha process godhaa jira jechuudha install toodhaaf akkuma argartan kiimin stopin process godhaa jira checking full update jechaa jira ergasii install jettanii jechuudha option kana isin fida ayya hanga download goonu yeedanii jechuudha suru connection jechuudha connection fayyadamnee jechuudha kan install goonu ayya hanga download godhutti yeedanii jechuudha kiimaaniin kuni bareedaadha jechuudha kiimaan setup or Amaarik keyboard daaf baay'ee bareedaa jechuudha power gizi maaliif jennaan power gizi yeroo baay'ee 2016 irratti 2009 irratti yoo yaaltanii turtan taate yookaan yoo mokkortanii jiraattan ta'e hin hojjetu jechuudha garuu kiimaaniin hin hojjetaa jechuudha jirti so isa kana yoo fayyadamtan bareedaa jechuumaa fi annaani interface garagaraa qabaachuudha keyboard insa bifa touchitiin fayyadamuu dandeenya jechuudha without our keyboard jechuudha so dhumaa jira jechuudha install godhaa jira kanaas ni idanii interface kana hanga dhumutti so dhumee jechuudha amma akkuma argartan install godhee xumuramee jira jechuudha san booda option tokkos ni fida option sana exit jettanii jechuudha so argartan kiimaanii note as shortcut isa create jira desktop kiyyaratti akkuma argartan sambo interface kana fida sambo maal jettanii exit jettanii so xumuramee jechuudha kana jechuudha setup kiyya sana argatanii yoo click jettanii bantan interface amma sana isinii fidaa jechuudha
fakkeenyaaf amma kiimaanii kana irratti double click jee interface amma sanaa fida sana booda maaliin godha fakkeenyaaf amma yemmuu word haa banu jechuudha word haa banu erga word bane booda Amharic keyboard haa jee barreessine Amharic keyboard jee barreesse ergasii amma maaliin gochuu barbaada Amhariffaan barreeffama barbaada haa jennu language jechuun jijjiiruudhaaf so Amhariffaan yoon barreessu barbaade maaliin godha kiimaan kanatti double click jaa interface reef sana naaf jechuudha sanatti maal jaan start key man qajoo kana option yoo kanartiin click jaa jechuudha tokko yeroo tokko takka click jee gara gadi kanatti computer keessatti office display na godha kuma irratti kiimaaniin so active ta'ee jira jechuudha san booda Amharic qajoo kana Amharic qajoo kanatti click jaa so akkuma argartan kiimaaniin kiyya hojjechuu eegalee jechuudha so eegasii maaliin godha asirratti mee enter jee erga dibee Amharic keyboard jee haa barreessu akkuma argartan Amharic so Amhariffaan haa barreessaa jira jechuudha Amharic keyboard so akkuma argartan kana na hojjechuu eegalee jira jechuudha Amharic keyboardin kiyya so kana jechuudha kiimaan Amharic keyboardin purpose isaa hammaachuu ambiraati miti Amhariffaan akka barreessuun fi ammas feature isaa hambiraa tokko jira mee zoom godhee sin garsu so kana jechuudha akkuma argartan so that's all okay akkuma argartan kana jechuudha hayyee maal haa godhu isa kana mee Amaariffatti illee jiru hundeessa kee amma Amaariffa yeroo jijjiire isa kana hello mee kan booda thanks haa jee barreessu hayyee ergaan xumure booda mee feature biraa kan inni qabu sin garsu jechuudha kiimaan xiyyeera deemeetiin feature inni biraa kan qabu irratti gizeen double click jee yookaan isa active ta'e kana option button kana raabanii gargar kanatti option button kana raabanii kiimaan xiyya banuun hin danda'a san booda maal harkadha gizeen sana click jee on screen keyboard kan jettu option argitanii achirratti click jee jechuudha so akkuma argartan screen xiyya display kan danda'a keyboard xiyya so keyboard normally fayyadamuu danda'a jechuudha manually fayyadamuu danda'a garuu hin rakkadhu jechuudha san fayyadamee so screen keyboard waan jiruuf touchidhaan bakka asuma taa'ee mouseidhaan hunda fayyadamuu danda'a lakkoofsaas ta'e Amaariffaas ta'e Ingiliffaa illeetu move godhuu hin danda'a karaa sochoosuu hin danda'a Amaariffaa irraa gara Ingiliffaa jijjiiruu hin danda'a backspace akkuma normal keyboard jechuudha akkuma argartan so kanaa jechuudha featurein haarii inni qabu kanaa jechuudha so kanaa jechuudha videoon har'a qabadheessanii dhufee kanaa jechuudha so seetaapicha inni barbaannu jettan telegram channel waan hin qabuuf kaddaa telegram channel irraa argachuu hin dandeessin jechuudha seetaapicha achirraa isinii kaa jechuudha so kanaa jechuudha videoon har'a qabadheessanii dhufee yoo videoon kun isin tole like share subscribe godhuu hin dagatinaa kaddaa tube